mirgaa bitaa fagoo dhiyoollee warri qoommiteen caqasuu jirtan cuftummaa hiyooyya hoolii waariin teessan nagaa tun qoommiteen taboorana giloobal miidiyaa tagam Itoophiyaa irrasanii dhiyaattu. Akkeen Itoophiyaa guyyaan arbitootessa furii ganhum 2018 annami oduu biyya gurrisan buusu jirleen lomolu jaataniiti olii waarii mirgaaf bitaa ta duuniyaa balloosanii dhiyeessina itti dhiyaadha akka xumur oduu teennan waliin turasaniin jen daa'imtu teentamata qaraatiin godin booranaatti leenjiin dandeetti raawwachiistummaa ogeeyyoota miidiyaa cimsuun qindeessummaa waajjir kominikeeshinii paablikiist godin booranaa fi yuunivarsiitii booranaan kenname ogeeyyiin miidiyaaf kominikeeshinii godin boorana hojiilee nageenya misoom walitti dhufeenya hawaasa cimsa keessatti oodolaana ba'aa kan jiran ta'uu bulchaan bulchiisu godin boorana Aabba Abdisalaam Waaree himuun kan caala jajjabaachuu qabanii jedhan. Hojiilee miidiyaaf kominikeeshinii ajandaan hoogganame ijaarsi biyya keessatti qoodi saba akka qabuu fi waajjiraaleen sadarkaa godinaa faana ergan mootummaan sadarkaa biirootti bocam hawaas biraan ga'uun hubachiisuu qabnaa jedhan. Hoogganaan ittaana biiroo kominikeeshinii Oromiyaa Aabbisheetu Sirneessaa ogeeyyooti miidiyaaf kominikeeshinii hubannoo argataniin odeeffannoo uummata bal'aa biraan ga'uun saayinsii hojiilee misoom nageenya fi ijaarsi biyya keessatti qoodi isaanii ba'uuf qophii ta'uu himan. Daa'imtu dhibiin haalli rooba guyyoota ittaananii dhufan bitootes 13-19 gan 2026 kanatti rooba salphaa akka giddugaleessa akka jiraatni eegamaa jedhan. Akka ragaan meetirooloojii biyyoolessaa jedhutti godinaalee akka Boorana, Booran Ba'aa, Gammoojjii Baalee, Baalee Ba'aa fi Harargee lamaanitti ircaalaan rooba akka malee salphaatti eegamaa jedhan. Horsiifate bultoonni godin Boorana aana taltallee horii qeenca horsiisuu biratti nyaatan of danda'uuf kilaaster gurmaa'insa qamadii sanyii filatamaa heddeessuuf facaasaa jiraachuu himan. Itti gaafatamaa waajjir qonna godin Booranaa Aabbi Jallaa Dullachaa qonna firaasaa akka godinichaatti lafa heektaara 100 oli misoomsuuf hojjetamaa jiraachuu yoo himu dhiyeessin sanyii filatamaa xaa'oof akka dansa deemu jiranii jedhan. Itti gaafatamaa waajjir qonna godin Booranaa Aabbi Jallaa Dullachaa qonni firaasaa akka godinichaatti lafa heektaara 100 oli misoomsuuf hojjetamaa jiraachuu yoo himu dhiyeessi sanyii filatamaaf xaa'oo akka dansa deemu jira jedhan. Daa'imtu ittaantuun Aabbi Taayyee Aksillaasee bala sololaachuu lafaatiin godin Gaamoot mudateen gadditti dhagaame ibsatan. Pireezidaantii Aabbi Taayyee Aksillaasee naannoo kibba Itoophiyaa godin Gamoo aana Gaaccoo Baabbaa Gandilaakkaa keessatti bala sololaachuu lafaatiin mudateen lammiilee bala kanaan lubbuu isaanii dhaban maatii firoottanii fi hiriyoota isaaniitiif jajjamin dhaamanii jiru. Daa'imtu addunyaatiin Ameerikaan Raashiyaa fi Chaayinaa mammaree nageenyatti himate. Ameerikaaf michootisii biyyoota dhihaa dhimma sagantaa niwukileeraa Iraan ilaalchisee walgahii mammaree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti Raashiyaa fi Chaayinaa waliin waldhabbii keessa galan. Walgahii manii marichaa kalees bitootes 12 gan 2026 ta'amirratti Waashingtaniin biyyoota lamaan Moskoo fi Beejingeen Iraan irratti harka qabuu jiranii jetti. Kanaanis sagantaan niwukileeraa Iraan irratti qoqqobbii kaa'uuf mani maree UN keessatti qoqqoodinsi jabaatee jira jechuun himate. Falmiin kun kan uumame yoo Ameerikaan lol torbaan lamaan dura Iraan irraa banteef biyyoota kanatti qubqabuun mani maree nageenya yaada isaanii mormuun sagalee kennan. Biyyoonni 11 marii kan deeggaran yoo ta'u biyyoonni lamaan kaan immoo sagalee hin kennin. Ameerikaan akka jettu biyyoonni lamaan michuu isaanii Iraaniif gaachan ta'uuf yaaluu jiru jetti. Qoraa bulaa deebana hordoftootteen Boorana Giloobal Miidiyaa daa'imtuun teenta mirga bitaa tagan Itoophiyaa ta'uu yaaddaa sunirraa xumuraa oduu hedduu dibiilla sumaan isaanii qopheessinaa. Annami oduu biyya guddusan buusuuf jirteen lomolu jaataniiti akkasuma waliin jiraadhaa Boorana Giloobal Miidiyaa hordofa saniin jedhu.